yeroo tajaajilaa turte bara tajaajilaa turte sana keessa ati tajaajila dhugaa tajaajilaa turte moo dhalootatti tajaajila sobaadha kanatti tajaajilaa turte isa kana qofa akka ati naa deebistu barbaadeen waaqayyo gaafa sana tureeramoon turre deebiin qabu waaqayyo si wajjin hin turre jechuudha gaafa sana deebiin qabu Sinjala dawa saya bis au. Ya video warabbatu waan ta'eef deebiin qabu sorry. Inni rakkoon qabu ni video warabbatani si waan na godhani sin qabani maaliif ati dhugaa itti akka dubbattu barbaada malee. Ani deebiin qabu. Ani deebiin qabu. Elaame yoo uguma waaqayyo innani amanee jiru innani amma qabadhee jiru nati iiste kuni na wajjin jira yoo ta'e guddummaa isaa akka inni sirriitti agarsiisu shakkii tokkoon qabu. Yoo na wajjin hin jiru ta'e garuu waaqni ani qabadheeru waan tokko sin godhu waan tokko hin taatu ati. Si galee kun masfaraaraas miti wal sodaachisus miti. Amantiin kan abbaa ofiiti waan barbaaddetti amanuu dandeessa ammoo rakkoon tokko hin jiru. Warra si arrabsanis hin dhagahin. Ani warra sirra jirtan hundumtu keessa na dhaggeeffadha. Akka nama waaqayyoof akka nama hubatee tokkotti hin deebi'a. Ammoo isuma dhugumaa waaqayyo si wajjin hojjechaa ture moo? Situ sobaan dhugaa ba'aa ture moo maal hojjechaa turte duraan? Harmoo na taasise tambiraan. Amo gaaffii kana dangaafatiin gaaffii kana eenyuun gaafata si fakkaate warroottan ani tajaajilaa ture sana dhamdhamanii isa ilaalanii wanti sun sirrii moo sirrii miti jedhu sana isaaniin gaafatta. Isa yoo laayinii kana tun taane biyyan dhaladhee guddadhe keessatti maatii ko. Amma isa miti ammoo na dhaggeeffadhu. Baay'ee akkati na kabajjus akkati na jaallatus nan beeka. Anis akkasuma siin jaalladha wal beekna. Yaa sirriitti. Amma tajaajiltoonni baay'ee sitti sololaniiru ta'uu danda'a, si arrabsaniiru ta'uu danda'a, si qeeqaniiru ta'uu danda'a. Garuu ani jecha tokko iyyuu sitti dubbadhee hin beeku. Si godhee hin beeku, waan tokko si godhee hin beeku. Atillee akkasumadha. Nattis buutee hin beeku. Bara namoonni maqaa keessi arrabsaa hattuudha sanadha jechaa turanii anis waan tokko sitti godhee hin beeku. Harka keerraa iyyuu nyaadhee beekaa jechuudha. Wajjin shayii bunnaallee jenneerra. Kana miti yaadatta yoo ta'e yeroo ani buraayoo keessa mana kireeffadhee taa'aa ture wangeela qabatteetu ati dhuftee gibbii keenya galuuf turte illee yaadatta yoo ta'e jechuudha gibbii manaa siistarii keesheetti qofaana jechuudha. Na iddoo baay'eettis yeroo na agartuu kottu shayii bunnaa wajjin nyaanne wajjin dhugna naan jetta malee wanta ati namiiteettu argee hin beeku. Garuu wanti akka ati amantii kee kana jijjiirtu kan si godhe ati amantii kana adda baafatteetu yookaan immoo jaallattee jibbiteetu hin ta'in namuma ilaaltee deddeebi'aa jirta malee dhugaa waaqayyooti kunoo rikeerdiyaa godhatanii ati gara waaqayyootti nima deebitala. Dhugaa waaqayyooti kun ati garuu nama mormiin yoo barbaadde kootu naan jettee gara amantii musliimaatti namaamuu dandeessa mirga keeti. Ani garuu sin jaalladha abbaan keessi jaallata waaqayyo si jaallata afaan haaraan inni itti haasa'aa turte hiika qaba. Jecha qaba. Igalee kan kufee ka'uu kan jedhu hin jiru. Namumatu gaafa namni si aarsu ati waan baay'ee waan gootu hin beektuti. Dhugaa waaqayyooti jechuudha. Harka keerrattis namoonni fayyaniiru moo hin fayyine yoo fayyanii beeku. Dhugaa waaqayyooti bara. Seexan iyyisiisteen beektu beekta bakka. Afaan haaraan dubbatamu hiika qaba. Namoonni afaan haaraa hiikan baay'een isaanii akka isaan jiran atis hin beekta. Sin jaalladha. Abuu keen barbaadu, baduu keen barbaadu, ofitti si qabachuu garuu nan barbaada. Ammoo baay'ee si jaalladha. Baay'ee si kabaja. Namni jireenya kee jiraatu tokko illee hin jiru. Si galee? Atis yoo baay'ate warra amma hooy jedhanii miidiyaa kanarraa akkas taate aboo keenya maal keenya jedhanii gaafati waan tokko taate namni si bukkee dhaabbatu tokko illee hin jiru. Ati maallaqas barbaachisas birris makiinas maalis kanaaf ati kan deemte. Rakkinan qabunni kunis oo barbaadde jechuudha. Garuu akka kanaatti kabajjee na dhaggeeffachuu kee mormii tokko malee waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Yeroo gabaabaa keessatti ati waan biraa miti. Warra sirraa koomentii waan barbaadde jechuu dandeessu. Waaqayyo akka inni si barbaadu nan beekaani. Eenyu namoonni baay'een isaanii kufanii achumaan hafaniiru. Namoonni baay'een isaanii immoo deebi'aniiru. Amantii nama tokko illee hin mormu'an. Ati yoo barbaadde mukatti illee amanuu dandeessa. Garuu innati kanaan dura tajaajilaa turte innati ijoollotatti dhugaa ba'aa turte karaa onlaayinii garaagaraa iddoowwan garaagaraa biyyawwan garaagaraa keessa teesse hamma kana wanta ati gochaa turte sobaa turte
dogoggoraa turte yoo sobdita ta'e soba kana kan si adabu namoota wanta waaqayyotu si adaba. Waaqayyotu nu adabu hunda keenya jechuudha. Kanaaf iyyuu ammallee otoo guyyaan jiru utuu yeroon jiru gara abbaa kee gara gooftaa keetti gara Yesuusitti deebi'i siin jedhan kun dhaamsa kiyya. Namni waan barbaade jechuu danda'a. Ana sodaattees deebita nama sodaattees hin deebitu garuu sirrii matta of ilaalliti amoo wanta gara achitti akkas amantii kee akka jijjiirsu si godhe kan beeku si qofadha. Naata ara naata era qabadhee jira naata yeroo jette immoo achumatti rakkina takka hin qabu jechuudha. Digale hara asirratti mataa wal dhukkubsuun hin barbaachisu. Ijoo amantiin kan abbaa ofiiti. Amoo filadheera naata era jedhee amantii musliima bira deemeera. Filadheera waan ta'eef maaf akkas ta'e akkas jedhina narratti na dhugaa waaqayyooti jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti waan na jettuu qabaatte waan tokko natti himee akkuma namatti ani si aggeeffadhee ana aggeeffatte si aggeeffadha. Garuu dhugaa waaqayyooti waaqayyo baay'ee si jaallata ati daa'imadha. Na hangafuu dandeessa si hangafuu nan danda'a. Garuu nama tokko ilaaltee waan tokko murteessin dhugaa waaqayyooti. Eenyuun ilaaltee hin murteessin keessa kee ilaaliiti. Karaa si baasu waaqayyo si eebbisu. Galatoomi ammoo baay'ee kan si jaalladhuuf si kabaju beekta. Si jalan dubbanne maaliifi baay'ee si kabajaa bakka guddaa kan si qabu beekta. Ati nama biyya tokkoo miti nama sabaaf sablammiidha. Kanaaf asi jalan deebisne malee utuu warra kaan ta'e afaan irratti hin deebisan ture garuu kan kee immoo beekaman si dhaggeeffachaa ture. Maasitti fakkaate otoo hinaaffaan yookaan arrabni waldaa keessaa na baasisa ta'e odoo nan dhufee Finfinneen galiin wallaggumatti waldaa keessaa churchii keessaa na baasisa ture. Elaa utuu silaatiin nama deebisa yookaan immoo inni nama baasa ture jechuudha. Jechuun ani chaalenjii ishee onlaayinii kana barre ishee ergan onlaayinii dhufee tajaajiluu jalqabeetu hin taane jalqaba yeroon waldaa lafaa tajaajilaa tureyyuu utuu dhuguman na baasa ta'e isatu na baasa ture yeroo sana bu'aa bayii baay'ee dabarseera. Chaalenjii baay'ee dabarseera. Rakkoon nama baasatu ta'e yeroo sana na baasa. Utuu rakkootu nama baasa yookaan immoo utuu rakkootu kiristaanummaa nama dhiisisa ta'e silaa yeroo sanan kiristaanummaa dhiisa ture jechuudha. Har'a kan si dhibu'anii beekta jireenyaan jiraadhu hunda ni beektaati. Ammarra still now ammarraattanii jireenya guyyaa tokko rakkadhee jiraadheen beeku. Atillee jireenyaan jiraachaa turu yeroo buraayyuutti ol arginu hin beekta. Namni guyyaa tokko nyaata naa biteen beeku natu nyaata namaa bitaa oola malee jechuudha. Har'allee still now'anii isuma sanadha. Wanti natti irratee yookaan immoo wanti na rakkisee rakkinaaf gara kana na fideen jiru. Rakkinaaf utuu rakkinnis immoo gara kana nama fida ta'ee garri kun rakkinaaf sinsimatu. Garri kuni yoo dhugaan sii galee dhugaa sana barte malee sinsimatu. Garri kuni haqaan gabbaramaan rabbiin tokko qofa akka ta'e rabbiin tokko lama sadii ta'uu akka hin dandeenye tokko duwwaa akka ta'e yoo namaaf gale qofaa gara kana nama fiduu danda'a. Kan si dhibu gara kanatti birrii namni birrii 10 sii kaffalee si fidu jiru tasumaayyuu. Namni makiinaa sii bitee si fidu hin jiru. Gara kana kan si fidu dhugaa qofaadha. Jaalala, tokkummaa. Ammati waa'ee tajaajiltootaa, waa'ee ijoollee kiristaanaa, waa'ee pirootestaantii waan baay'ee isaatii yoo argaa oolta hin beekta. Garooti dantaa kanaan qabdu, ati hojjetu hojii sablammiidhaa dhimma kanaan qabdu garuu waan baay'ee argaa oolta. Waan baay'ee argaa oolta. Kanaafi dhugaa dubbachuudhaaf gara kanatti kan na fide naanii wayiin birriitu naa kaffalamee miti. Kan si dhibu gaafan shaadaan qabadha jedhee dhaqee ustaazotatti dubbadhu ustaazonni na amanuu didanii na jalaa callisan. Hundi isaanii na shakkane waan ta'eef. Firaankiin gochuufi malee shaadaa qabachuudhaan miti waan ta'eef fedhan hundi isaanii dhiisan. Anis calliseen ture yeroo muraasa. Gaafadhee ji'a tokko deebinaaf hin deebisne ji'a tokko calliseen tureen kana kanan jedhe shaadaa qabachuun barbaada waan tokko na hubachiisa adibaayis na godhaadheen ture. Garuu namni adibaayis na godheen jiru. Na shakkani maaliif sobee dhufee firaankiin gochuufi malee shaadaa qabachuun mitadhanii awwaliif illee barreessee yeroo san ustaaz awwaliif balleessee abbaa caalii barreessee abbaa caalii callisee dhuma dhiise
hamdii fillee barreessee hamdii waggaa lama guutuu wal lolaa turre hamma rasuula arrabsuu dareessitti jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam amma arrabsuu dareessitti geenye jechuudha. Suma dhugaa siinan jedha. Inni illee na namanne maaliifi waan baay'ee keessa galee waan tureef. Wallaahi suma dhugaa siin jedhaan. Dhumarra ofii kootii gaafanii nama nasimatu dhabu gaafan dubbisee jala taa'ee wanta adda addaas wal falmii garaagaraarraa waan tokko badhu ofii koo dhaqeen ol ba'een ani har'aa kaasee rabbiin tokko qofa akka teetta nama naan jedheen. Istil guyyaa sanaa har'aa kaasee rabbii tokko qofa akka teetti nama naan jedhe. Ati maal odeessaa harta har'ammoo maal jechaa hartaa naan jedhan. Isuma dhugaan isiniin jedhaa jira ani rabbii tokko akka teetti nama naa hamdiin kun na namanne ustaaz Hamdee jechuudha dooktaradha arsii jira tasuma na namanne maaliif waggaa meeqa ol arrabsaa turre waan ta'eef. Malee namni keessaan dhufee yaamoo birrii amma kanaa sii kaffalla birrii istil naa namni birrii kudhannaa kaffale hin jiru amma erga namantii kana dhufee amma ammaatti fuula rabbii taa'een sobu'an namni birrii kudhannaa kaffale hin jiru. Jijjiiruun kee gaariidha garuu gaafa amanticha keessa pirootestaantii keessa turte gaafa dhaloota karaa iimoos ta'e karaa waayisaappis karaa cheerchii garagaraadhaan karaa yeroo itti raajaa turte waan dhugaatti raajaa turte moo waan sobaatti raajaa turteeti? Ilaa maali beektaa wanti kun pirootestaantii duukaa walitti waan na buusuu fi ammoo atis beekta sii gala waan ta'eef gaaffii kana nan gaafatiin. Isuma dhugaa siin jedha. Maaliif no ilaa gaaffii kana nan gaafate maaliif beektaa? Walitti buusa waan ta'eef faayidaan qabu. Maal walitti buusa eenyu walitti buusa anis ragaa kanaaf naayinaa nan beeka garuu ragaa kanaaf ammoo afaan haaraan ati haasa'aa turte ergaan ati dabarsaa turte waaqarra karaa sooshaal miidiyaa inni kun sirrii moo sirrii miti sobdeetu dabarsaa turte moo maal gochaa turte gaafa sana waaqti kun waaqa sirriidha jettee amanaa turte maaltu dhufe jennaan kanatti amantii kee jijjiirtu dura maal gochaa turte wanti ati gochaa turte hundisaa feekidha jechuudha ni dura amoo. Ani dhugaadha sobadha siin jedhu gaaffii kana duubatti deebitee nan gaafatiin tasumaayyuu. Maaliif natti nim ture isa baruu barbaanna bara ana No ani tasuma gaaffii warra kaaniif illee gaaffii kana eenyufaatu deebisuu danda'a. Warra waltajjii onlaayinii miti laa inni onlaayinii baay'ee isaanii jiru isa kana miti waltajjii lafaa warreen irraa ta'anii hirmaachaa turan waltajjii lafaa jechuudha. Isaantu deebii kana si deebisa malee ani dhugaa sirraaje guruupii imoo qabda miti. Eenyu olittan tajaajilaa ture iimoos? Tajaajilaa turte haga nama 500 beektati. Eeka tajaajilaa turte amoo tajaajilaa turte isaaniif ergaa faa dabarsaa turte miti ati waaqarraa ergaa dabarsaa turte. Aada barsuu sadiisu gaaffii kana nan gaafatin gaaffii kana kan si deebisuu danda'u warra narraa hirmaachaa turantu deebisuu danda'a. Amma isaanii qosa akka fudhachaa turaniiru amma isaan amma namoota tokko amma koomentii jalatti amma soobduu dhugaadhaa maalidha kan jechaa jiran jiru baay'een isaanii jechuudha noormaali. Dhugaadha isa jedhan yeroo sana iji koo naa banamee dhukkubni akkasii naaf fayyee gurratti nan fayyee ijatti nan fayyee akkasan ta'ee kanan sobaan ragaa ba'aa turan taanaani isaanutti gaafatamu maal nagashina. Waaqayyo kana sii godha jechaan turreeti. Eessarraa dhageesseetu dubbatte erga amantiin kun soba ta'e jalqaba dura eessarraa fiddeetu haasa'aa turte jedhamu. Amoo. Waaqayyo sittiin dubbanne jechuudha moo. Tasumaan hin gaafatin. Deebiin kiyyammoo kana dabar maaliif ammallee gaafa sana sobdeetta waan ta'eef ammallee amantii amma keessa jirtu keessatti sobaa jirta jechuudha. Hin sobu waan tasumaayyuu. Amantiin amma keessa jiru tasuma hin sobu nan sobsiisullee. Isa dhiisati anamma amantiin isaanii sirrii miti jedhee amantii namaatti hin bu'an abbaan barbaade amantii barbaadetti deemuu danda'a garuu gochi amma godhamaa jiru geemii beektamiti akka nama geemii taphatuuti tapharra jirta yaadan akka kiyyaatti jechuudha. Ana amoon akkas ta'e yeroo jedhani hin fudhanne iyyuu sababiinsa waan si beekuuf jechuudha. Maaliif duruma gaafa namoonni waan baay'ee jechaa turan iyyuu sitti bu'ee kana jedhee viidiyoo tokko sirratti hojjedhee haasa'ee hin beekonni gochuus hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Ammoo qaamaa wal beekna baraniifati. Garuu yeroo tajaajilaa turte bara tajaajilaa turte sana keessa ati tajaajila dhugaa tajaajilaa turte moo dhalootatti tajaajila sobaadha kanatti tajaajilaa turte. Isa kana qofa akkati naa deebistuu barbaadeen. Waaqayyo gaafa sana tureeramuun turre. Deebiin qabu.
Waaqayyo si wajjin hin turre jechuudha gaafa sana. Deebiin qabu. Siin jaalladha Waaqayyo isaa eebbisu. Yaa viidiyoo waraabbatu waan ta'eef deebiin qabu soorii. Inni rakkoon qabu inni viidiyoo waraabatanis waan na godhanis hin qabani maaliif ati dhugaa itti akka dubbattu barbaada malee. Ani deebiin qabu. Ani deebiin qabu. Ilaame yoo uguma Waaqayyo inni amanee jiru inni nama qabadhee jiru inni tiiste kuni na wajjin jira yoo ta'e guddummaa isaa akka inni sirriitti agarsiisu shakkii tokko hin qabu. Yoo na wajjin hin jiru ta'e garuu waaqni ani qabadheeru waan tokko sin godhu waan tokko hin taatu ati. Si galee kun masfaraaraas miti wal sodaachisus miti. Amantiin kan abbaa ofiiti waan barbaaddetti amanuu dandeessa ammoo rakkoon tokko hin jiru. Warra si arrabsanis hin dhagahin. Ani warra sirra jirtan hundumtu keessa na dhaggeeffadha. Akka nama Waaqayyoof akka nama hubatee tokkotti hin deebi'a. Musliimni anaaf dhiiga kiyyadha. Ortodoksiinis naaf dhiiga kiyyadha. Waan nan barbaade amantaan barbaade hordofuu nan danda'a. Ammoo waan musliima ta'e maaf musliima ta'e jettanii biyyan fixiina mirga isaati bakka. Namni na dhowwuun jiru anne too dhaqee musliima ta'e ammallee taanaan jechuudha. Gaaffiin koo wanti naan galle Pirootestaantii yookaan kiristaana isa Yesuus Kiristoositti amanee tajaajilaa ture keessatti Amaanu'eeli sobaan dhalootatti raajaa ture moo Waaqayyotti dubbateera moo ittiin dubbanne isa jedhu isa gaafachaa jira jechuudha. Ammoo Waaqayyo sitti dubbatee si wajjin hojjechaa ture yoo ta'e Waaqayyoon Yesuusin ofirratti agarteetta yoo ta'e ammallee Yesuusin akkatti hin gadhiisne nan beeka. Si galee garuu wanta ati kanaan dura gochaa turte biizinasii maaf karaa itti maallaqa argatan karaa itti nama dhaloota saamaniif yoo ta'e garuu akkati amantii kanallee amantii barbaadde akka barbaadde akkati gootu nan beeka jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii gosa kana naa deebisuu hin dandeenye jechuudha tamu. Ani gaaffii kana si deebisuu sababiin isaa maal si fakkaate? Karaa Imoos ta'ee waldaa lafaas ta'ee haga biyya koo jiruu kaasee biyaansi bara 2007 waltajjii jalqabeanii waltajjiin immoo waltajjiitti si baasuudhaaf waan si qoru waan si ilaalu waan si barsiisu waan si hubachiisu qabamoo hin qabu. Fayyuma waltajjii si baasaa? Isayyuu guutuu wangeelaati. Seeraaf senesiraataaf sirna waldaa guutuu wangeelaa beekta miti? Soo kanaaf nam tokko waltajjii si baasanii si tajaajilsuudhaaf wantoota ulaagaalee sirraa eegan qabu. Ulaagaalee sana yoo hin guunne ta'e dhageesse. Kanaafi isa kana ani si deebisuu hin danda'u. Maaliif beektaa? Isa isaa xiqqeessuu waan natti fakkaatuuf ani akka kiyyatti xiqqeessuu hin barbaadu tasumaayyuu. Ani garuu waa tokko si gaafadha. Fakkeenyaaf ati waan si hin galle tokko jala deemuu dandeessaa? Anamma sitti meera. Amma har'an asirratti dubbadhe malee ani karaan dura dubbadhe hin beeku. Ani sitti meera amantii ammatti qabatte kana jibbaan jiru zariimti kiyyallee musliima dhalara bara. Amaanu'el Gaaddisaa Taakkalaa Taaddasaa Nuuriyyee Adam Bultum Jifaar jedha jechuudha. Atumti illee har'a barte malee akkan kana ta'e illee hin beektu. Noormaali garuu amantii kana amantiin ammani qabadhee jiru dhugumatti Waaqayyo natti dubbata Yesuus natti dubbata taanaan wanti amantii kiyya na gadhiisu tokko illee hin jiru. Allaqa tokko illee hin jiru jechuudha. Yoon ani amma fakkeenyaaf amoon amantii Pirootestaantii keessa turte yoo ta'e Waaqayyo sitti dubbatee beekamoo sitti dubbatee hin beeku. Kana bichaa deebisisu waan biraa dhiisiti. Amoo fakkeenyaaf atama dhaggeeffadhu. Haa dubbatu isa kana dhiisaati. Haa dubbatu isa dhiisu bakka andallaa hin goone dabarreella. Isa kana kan si deebisu warra yeroo sanatti wanta narraa fayyadamaa turan hin fayyadde moo na fayyadee isaan hin fayyadne isaantu beeka. Seegaleera. Gaaffii kanaan sin karakkaru xiqqoo akkas naa baay'isee argaa hin jiru. Koomentii isaanii garuu dhiisi tuffadhuu darbe tan amma ilaalaa hin jiru laa. Ani wanta nama si gaafadhee darbu isa dhuma ani fate laayivii irratti amma walitti dhufuu dandeenya qaamaanis walitti dhufuu dandeenya. Eessa akka jirtu iddoo jirtu nan beekan normaal jechuudha. Qaamaan iyyuu si wajjin haasa'uu nan danda'an ammoo rakkina hin qabu. Garuu ani amma si falmuuf otoo hin ta'in waaqti ati kanaan dura tajaajilaa turte dhaloota ittiin barsiisaa turte waaquma sirriidha sitti dubbatee beeka yoo ta'e isa wajjin jirta yoo ta'e mi'aa Waaqayyoo mi'aa Yesuus hin beekta mi'aa isaa yoo hin beekta ta'e atiyyuu akka gara gooftaatti deebitu nan beeka.
Kanaan dura garuu sobaa turteetta yoo ta'e, burjaajessaa turteetta yoo ta'e, saamaa turteetta yoo ta'e, sobdee dhugaadhaan jechuudha. Afaan haaraan ati dubbachaa turte. Baay'ee afaan haaraa kun akka hiikamuun beekta miti. Afaan haaraan ati haasa'aa turte yeroo tajaajilaa turte keessatti hundumti isaa sobadha taanaani ati ammayyuu deebi'uu hin dandeessu. Garuu wanti nama siin jedhu Neelaa dhokatte suwichii qofatu natti argamaa jira. Dhugaa Rabbii. Karaanis jireenyis Yesuus Kiristoos malee akka hin jirre lallabaa. Amo. Kiristaanummaan eenyurratti jalqabe mee? Fagoon nannu kiristaanummaan eenyurratti jalqabe? Ati nama laaltee deemuu hin qabdu kaati. Intee akkamittiin fakkeenyaa fi kiristaanummaan amma hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti bartoota sana irratti jalqabe. Isaatiin achi kiristaanummaan hin jiru. Akkamittiin ani fakkeenyaaf kiristaana jedheen ofiin hin waama. Waan ragaa hin qabnetti jechuudha. Duraan maal jedhamnee waamamaa turre? Ani barkaleessa dhugaa dubbadhee sobee dubbadhee inni kun dantaa kiyya miti. Isa Rabbiif ana qofatu wal beeka waan ta'eef isa kana cufnee dabarra. Garuu fakkeenyaaf kiristaanummaan dhiyoo kana jalqabe. Baay'een turre. Egaa Yesuus Kiristoos ol butamee booda miti ka jalqabe. Fakkeenyaaf kiristaanummaan isaan dura eessa ture? Maqaan kun eessatti kennamee ture? Akkamitti jira ture? Waggaa dheeraa kanan gaaffii kanaaf deebii dhabaa ture an tokkosa kana deebii kanan dhabaa ture. Deebii kana dhabee falmee dhumarra deebii kana dhabeera waan ta'eef argachuu hin dandeenye paasteroota meeqa gaafadheera. Dhumarra akkan dhufee shaada qabadhu kan na geggeesse kitaaba tokko kitaabichi maal si fakkaata? ABCD jedhee waldaan MKC kitaaba haaraa barumsa cuuphaa yookaan barumsa fayyinaaf ABCD fayyina miseensummaa tajaajila. Amma ABCDtti baafte sun maal jedhe fakkaate? Sadummaa baruudhaaf yoo xiqqaate yoo gar fageessitee qoratte sammuu kee dhabdaa yoo dhiiste immoo lubbuu kee dhabdee naan jedhe kitaabni sun. Eega qoradhee baruu hin dandeenye sammuu koo erga dhabee. Eega immoo yoon immoo haafu baqqaa jedhee dhiisee lubbuu koo dhabee ishee akkamittiinan naa ta'a jedhee itti amanuu danda'a fakkeenyaaf. Ani bar ragaa kana afaan dhabe bar. Ragaan kun garuu har'umayyuu immoo jira taanaan ani still now kiristaanummaatti nan deebi'a. Otoo ragaa kana hin beekin jechuudha kanaan dura tajaajilaa kan turte. Gaafacha kan si dhibu'an baran tajaajila jalqabeerraa kaasee ijoollee musliimaa duukaa wallaansoo kana wal qabaa ture biyya keenya Oromoon hin jiran ijoollee musliimaa Oromoon hin jiranii ijoollee Amaaraa jiru isaanii waliin haga mana isaanii diresii deemnutti ragoota kanaaf deebii dhabaan tureen argachuu hin dandeenye tasuma gaaffiin gaafatame keessatti ragoota kanaaf deebii argachuu hin dandeenye tasuma. Fakkeenyaaf ati waan ragaa hin qabne tokko akkamitti naa ta'a jetteetti amanta. Ani ragaa isaa argachuu hin dandeenye. Ani bara amma hin deebitu akkas ta'a. Amma sibichaa miti ammoo namoonni baay'een dhufanii natti raachu. Hin deebita yeroo dhiyootti. Habadan wanti duubatti na deebisoo jiraate du'a yoon deebicha kan ammoo argita. Sababiin isaayyuu ani calliseen dhumne si galeera. Namumti deemaaf hin deemne argiteetta siisay badaadaa amma haariidhaan guyyaa tokko haariidhaan simbiloo dhufee shaadaa achirra taa'ee narra kadhe akkas godhaadhee ustaazonni birrii irratti roobsanii torbee lamaa booda wayyoo nan du'e akkas hin ta'e jedhee amma immoo deebi'e. Guyyaa tokko wal argeen beekuun garee falmii kana duukaa ani garuu waggaa sadii wallaansoo wal qabee ragaa kanaaf deebii dhabe gaaffii kanaaf deebii argachuu hin dandeenye. Still now hammarraatti googilii search godheen ilaala. GPT search godheen nan ilaala. Sillaaseen eessaa jalqabe? Sillaaseen salaasaa jecha jedhurraa jalqabe. Jecha salaasaa jedhurraa Trinity dhufee dhiyoo kana bar waan isayyuu irratti waliin galamne zimbiloo dhiifame. Ishi akkamittiin ati waan ragaa hin qabne tokkotti amanuu dandeessa? Ati waan ragaa dhabdeef amantii kana dhiiste jechuudha. Bakka already namni ragaa kana naa deebisuu hin jiru waan ta'eef namni naa ibsa hin jiru waan ta'eef dhiisee hin jira. Already. Waan ragaa guutuu ofitti amanamummaa fi nuufis nuu deebi'eera deebiinsaa. Akkamitti deebiinsaa nuu deebi'eera jechuudha.
hanga ammaatti innati tajaajilaa turte hundumti isaayyuu biizinesiif yookaan immoo hannaaf yoo ta'e malee isuma dhuguma waaqayyo hojiin dubbatee hojjeteeraamu. Bakka nan gaafatiin on already ragaan arganne waan ta'eef ragaa sana dhabee dhiiseera. Bakka ragaa guutuu qabutti deebi'eera. Hanga ammaatti dinqii garaagaraa siin hojjeteera gara waaqayyo. Waaqayyo dinqii garaagaraa erga siin hojjechaa ture gaafa sana ati koo hin gadhiistu ture bara amma namni Yesuus hin argee gadhiisuu hin danda'u bara. Yoo